እናታችን ኢትዮጵያ ናት። የምር በጣም ነው የሚያሳዝነው በዚህ እድሜዋ እንደዚህ መሆኗ። ስኒር ማን ሮሞ ጉርባን ኩኒ ጉያ ራንተና መጋላ መንከሰት ማራቴ ጅራ ማራቱ ቶከሲሌን ቀሙ ጉዩ ማራንተና ማራቴ አፋን ሮሞ ትንጂ ኮሺ ሮሞ ሮሞ ዳም ሺ ሮሞ ሸዋቶ ያጅሩ ቢየ ኦርማ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ሆርቲቱ ፊ ደግፍተ ተኛ አሸማ አርከፉኔ አከምጀተና ከሰይ ፈያዳ በቀጀራተኒ በቀጀርተንቲ naga isni taatu warren arra channel keenya harataatan achi teenyatti dabala maraan sinja horteetu fi dhagabtu tahanya arallee waan hedduu akka nama gaddisiisaa takka qabadheetin isni dhufe maali wattani wallahi gista kamee rabbiin biyya ormaa asitti fayyaa isin dhuguni nagaan harab leetee seentii isin hagalchuun sinja warren biyya Amba khasirtani anle mata hajalle nama biyan bahasa jiratu tokko jechuudha maaliif akkatti baan beekan malee akkatti galan hin beekan yaa Oromoo waan haleessa fi arra miidiyaa bara deemaa jira jechuudha quba qabdan jedhi yaada miidiyoo takka ta Suudi Arabiyaa asitti maraatte jechuudha maraatte biyyan beekan خلاص بيجي قافتنيس سورة أوفا جورا سورة أوفا وني قوتي والله هجوك أنا ما أرتي جورا تنافوجا ورنا كسي هدو جرا والله يمن كسيت اللي بيمن كسيت اللي عن مراتس عن إيرتي في عن دلاتس هدو جورا ربنا كان خرب جيت سنتي نكان نيجات سن اسمي بوته isin agalchuun isin jaa walumaanumi mee viidiyoo kana share godhaa share godhaa wallaahi mijuun tun hedduu tokko nama rartee jechuudha mee gamanumaanuu hara viidiyoo ishitti ተስኒችን የመሰለሽ እንደዚህ ሆነ ለሞንም ሰውዬው ጥሩ ሆነ ነው ከመንገድ አንስቶ ያመጣልኝ ግን አላውቅም የወጣችበትን ቤት አላውቅም ከየት እንደወጣች ራሱ አላውቅም ያው አሁን ገና አምጥቻት አላጥቤ ይሄን ነገር እንትን ያልኩት ምናልባት ማንሻውን ሆነ መዳም ይገኝ ከሆነ ብዬ እና አባካችሁ የምታውቀው ካላችሁ ማማ እኔ ነኝሽ ምንድነው የምትያቸውሽ እንጃ የራሷን ማታውቅም ስሟን አታውቅም የት ነሽ ምንድነሽ አታውቅም ራሷን ስታለች ግን በቃ አንድ ኢትዮጵያዊ ናት አዘለም አቀፈም ያተሸከመ ነው ኢትዮጵያዊ ናት ስለዚህ በፈጣሪ ሆነባችሁ እርዱኝና መለና ሲዛት والله أبوليجن هنودي كيسة إنه أكنا أود تبتي جولا أكتي بعمله أكتي كان ينبغاني إيشين لين أكو منامو تكتي هندلقات أتيت جريني شيء يجودا بيجاباته بيجي أكان جاتو هنا هجودا كا نما تيه جولا والله شمرن تينيا هم تام بيجا ربع خسرتن إفكر نقول هذا واحد جرا dhiirallee jechuudha dhiira bulchiif taatu laalladhaa jechuudha jaalaltillee akkana goone hin qabdu tanaafuu jecha rabbiin nagaa wanti haa ta'u nagaan hara biyya keenyatti nu haa galchuun isin jaa dhaggeeffattoota keenya ishiin tunilleen takkas suudiidha suuduma keessa mee walumaan viidiyoo tanas ishee tanas haa daawwannume. أفان رمى تجي فاشين رمى دام شيء روح شواطن كر شواطن جين لجوم دمو تفتو بثال يتندي على بيت سبو دمو يفلقونه بتاعي يعني فيسبوك سرم تاعي على جي إثيوبيا أمباسي بالبيل مدرسة تيجي على كلنا شو ورا سديت شو هذا nuti dhaggeeffattoota keenya turusuudhuma keessa jechuudha warroonuma biyya abbaa keessa jiru jechuudha
maaliif yoo ta'an hedduu tokko nama artee hedduu tokko garaa nyaatti wallaahi. Rabbiin fayyaa nama dhoowwuni safuu biyya namaa keessatti fayyaa dhabuun waan haalaan wallaahi nama rakkaata akka maaliif keessattuu biyyi Suudiin sun biyya jechuudha seeran ala yoo hayyama achiin qabaatin yoo sammuun yoo fayyaa dhaban hedduu akka miidhaa namarra geessa jechuudha. Akkasumatti haadhaa fi abbaa maatii isaanii hedduu akka hamileen cabte jechuudha. Gisee nagaa biraa deemanii haala kanaan itti deebi'an wallaahi hedduu akka nama argate hedduu akka isaan illee jechuudha hamileen cabti. Asumaan rabbi fayyisee jechuudha fayyaadhaan biyyatti haa galchuu jaadha du'aa godhaa fi isin jaa isin. Nuti inni kunis Yemen keessa jechuudha. Yemen keessatti illee mucaa tokko akka dhufeen osoo taaraba deemaa jiru jechuudha maraatee jechuudha. Innis akkuma isaanii inni dalagadha jeetuma biyyaa ba'ee biyya Yemen keessa gahu Yemen keessatti sammuun tuqamtee biyya isaati illee hin beekan nama karaa raqama illee hin qabu. Mee viidiyoo sana mee waliin haa daawwannu. Yaa Musaa iyyaa nyaatu yaa Musaa iyyaa hin barbaadu si booda taa'ee nyaatu hin barbaadu si booda taa'ee nyaatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee warroonni addunyaa gara darbatan hundi keessanii ilmaan Oromoo gurbaan kun guyyaa har'aan tanaa magaalaa Yemen keessatti maraatee jira. Waa maraatuu tokkosillee qabu guyyuma har'aan tana maraatee mee namni beektan viidiyoo kana gurbaa kana suuraa isa kana hojii namni beektan sheer godhaatii mee maatii isaanii namni beektan hundi keessanii warri beektan yoo ta'e gurbaa kana yoo barbaadan bareedaadha. Akka sheer godhamee warroonni biyya alaa fi biyya jirtanii hundi keessanuu sheer godhamu biraan gahaa jechuu barbaade. Sheer godhamu inni kun isa kana jechuu barbaadnu maqaan isaatiillee ni himte hin dubbatu kanatti haasa'a. Isaa dalagatee dhufee gara iddoo dalagarraa maallaqa illee kanatti facaasaa deemaa kanaan namitti qabanii bakka maallaqa irraa fudhanii akkasitti huccuu bitanii fi akkasitti waan hafillee nama biraa harkaa qaba amma kanaa namatti barbaada yaanii numatti jira akkasitti mee obboleessa kiyya ogga sheer godhe ogga fi kana seente sheer godhame wanti kun gurbaan kun har'a maraate wallaahi billaahi kun magaalaa Yemen keessatti. Sheer godhaa gamee haasonillee kanaadha. Harargee keessa bakka taate hin beekne. Akkanaatiin nuti hortitoota fi dhaggeeffattoota keenya haala kanaan jechuudha Oromoon karaa kanattis biyyaa baatee nagaanii maraatte hedduudha wallaahi. Hedduu tokko garaa nyaatanii amma kunis Yemen keessatti maraate jechuudha. Biyya isaatiillee hin beekanii iddoo sana sharbaadha wal biraan gaadhaan isin jaa. Jechuudha raqama biyyaatillee hin qabu inni hargeedha malee hargummaa akka inni hargee ta'e ni beekanii takkanaatiin nuti waan akkanaa kanaatu deemu jira jechuudha biyya teenya biyya Oromoo kana keessatti wallaahi waan hamilee nama cabsu tokko namoota fayyaa dhabanii akkuma biyyaa baaniin maraatan hedduudha wallaahi anuu ijetiyyaan namni arge hedduudha. Biyya kana keessatti jechuudha. Gaaf tokko mucaa tokko jechuudha taariba wajjin dhumnee gaafan dura dhufu maqaan isaa Nuruddin Jaamaa inni karaa hargeedhaa kana baabbilee inni achirraa nagoomaan biyya as baanee ogguu Yemen tan seennu Yemen tana mashaakila lolaa tokko jira nama qabanii nama hidhanii khalaas wajjin hidhamne maadhaan keessa wajjin teenye boodarra kayyaan maraate ni maraate khalaas walumaanuu ni gallaannee nuti galmoonne yoonni nama galcha akkasitti gisee galmoonnu taranyaan teenya geesse taranyaan galaati khalaas isaa ibdura galmeessine akka inni dafee galu waggaa taranyaa isaa geessu galumaa dide bijechi mannu cuhanneeti waraqaan dhufteeti achi dirree xayyaara bakka xayyaara irraa nama fe'usan geessinu minjaan xayyaarumattu achi hin deemu. Dadhabnee ifirraa horii jennee dadhabne khalaas
Ninduu malee najjis waatanii jaa khalaas akka godhan dhabanii dadhabanii biraa dhiisanii jechuudha. Adeemsa keessatti akkasumatti egaa galee fi oolee addan beene wallaahi hedduu tokko nama yaadee bakkuma arge bulaa khalaas mucaan duraan fayyaa qabu jiraan kun haga mukaa haan deebiili khalaas ijaaruma tan lafaa guureetu aarsuudhaa fi kana malee waan biraa takka hin beeku khalaas si hojii ni haasaa gisee si hojii haasuu fayyaa qaba fakkaataa gisee ammoo ni galta jenneen bakka nama galchan san geessan inuma eejeetuma xayyaara san godhu naajjeessuudha yaa ni jaa akkasitti wallaahi firraa dhiisnee tullee biraa yaadne namoonni haala kana ammaa sammuun tuqamte hedduudha. Obboleeyyan kiyya rabbi biyya namatti fayyaa isin hin dhoowwinii rabbi nagaan hara beetee sanitti isin haa galchuun isin jaa. Viidiyoo sana share godhaa wal biraan gaadha. Qophiin kiyyaarraa tana fakkaatti amma qophii biraatiin wal deemutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.